Hi guys, nagas may para ujra jirtu kaya keessanii. Anas nagaa ko tuwa kayo galani haa ta'u. Akkam jirtu. Anas ni jira. Indeen naachuu beetasabe yet affaachuu. Asii dhufee jira jechuudha. Kitaabni yeroo tokko darbee jira kanarratti dhaabbataa jira. Sababii isaa subscribe irraa kaasaa YouTube kiyya jechuudha. Yakka kiyyaan beeku. Muraasa waan yakka muraasa nan beeka garuu hanga kana muluu adabbii amma kana muluu deemaa isin beeku. Irraa gadana irraa kutaa buusaadha waan ta'eef akka wanti biraa inni kun barumsaadha, chaayilenjiidha. Keessattuu filaaluudha waan ta'eef akka wanti biraa seera qabeessaan banee achirratti akkana hojjetu abdii guutuu qaba. Isiniin jedhaa baga jiraatanii. Gaaffii keessa torbee darbee haadha isinii deebisa kan dhufe asumaan hojii hojjedhu nan qaba. Gaaffii keessa torbee darbee ijoollee karaa dhiimuudha na gaafattanii achirratti barreessuu hin barbaanne jettanii warri na gaafattaniif amma irraa beeku isinitti hima. Sijambiran wanni isaa hin qabu jechuudha. Fiildii isaa hin qabu. Amma ofirratti argee immoo isinii deebisuu hin dadhabu jechuudha. Muraasni keessanii waan isin jettanii asaluu guruupii keessaa baatee tajaajila dhiiftee yuutuubii irraa utaalaa jirtaayii feesbuukii irraas waan namatti tolu hin jiru warra jecha jettanii karaa tajaajilaatti waasii kadhadhee beekaa. Ani miseensa ture malee ani yookiin paastarii yookiin wanni miti jechuudha. Miseensa ture akka miseensa kamittuu wanni nuti godhu godheera. Isa kanatti baay'ata isiniin jechuu hin barbaachisaa miti jechuudha. Sababiin isaa dhimmichi dhimma akkasitti dubbatamu waan ta'eef. Namni biraa immoo maal jettanii Siif biyyi harabaa maalidha? Siif biyyi harabaa maalidha? Jijjiiramni isaa yookiin bu'aasa yookiin miidhaasaa maalidha? Siif ganne arabaa kan jettanii bu'aasaas miidhaasaas faayidaasaas maalidha jechuudha. Wanti kan walii gala isaatii bu'aasaas faayidaasaas maalidha? Kan isiniin jedhee akka isiniin himu innis maalidha yoo jettanii egaa afaan Oromoo keessatti waa barattanii turtan waa'ee sababa bu'aa dhufaatiin keessa sababa yoo ta'e waan osoo jettee argattu bu'aa keeti jechuudha. Haadhati keessa darbitu qorumsa argitu chaalenjiin argitu bu'aa keeti cimina sammuu keetiiti malee kufaatii kee miti jechuudha. Kanaaf dhufuun koo sababa yoo ta'e bu'aan immoo daran baay'eedha jechuu barbaada. Maaliif gaafa ganda arabaatti ganda arabaatti garuu wantichi akka nama ofirraa bahee yookiin akka waan gati qabeetti ijoollee dhiiraa faana akkasitti dubbatina. Ijoollee dhiiraa waan fudhatan qabu sammuu isaanii keessatti waan seef ta'ee faana guddateetu jira jechuudha. Daa'imummaa isaanii keessaa kaasanii hollaa isaanii obboleettii isaanii shamarran irraa waan arganii guddatan qabuu fi akkasumatti dubbatu jechuudha. Kanaaf ganda arabaa yoo keessatti of madaaltee, yoo keessatti of ilaaltee, yoo keessatti of cimina qabaattee, yoo keessatti hojjettee jijjiirama barbaadde jijjiira kan jedhuuf 100% 100% jijjiira. Jijjiiruu hin danda'e yoo itti fayyadama sabeet, yoo qabaa sabeet, yoo maal akka biyyaa baate beekte eessa fayyada. Miidhaasaa maalidha kan jedhuufi yoo itti fayyadama wallaalteedha, yoo qabaasa wallaalteedha. Qabaa sanas jedhu beet sii galaa jira. Waxuu wallaalti tolchuu wallaalti kan si jedhu kana miti. Waan itti hojjechaa jirtu kana sumnii shilingii argattu kana akkamitti qabatte seeramu kana keessatti herreeguu qabda jechuudha. Tolchuu waxuun dirqama wanni baatee dhufuun qabda jechuudha. Asiis wantoota garaagaraa ilaaltee barattee hojjechuu inni ganoomayyuu waan adda isa godhuu qaba malee biyya keessatti midhaan hin nyaannamte iddoo jiraan waan dhabde garaagarummaa isaa maalidha? Kanaaf inni kun waan chaalenjii nama godhu baay'ee isaa hin qabu. Qabaa sannaas hin jedhu wantoota dafqitee itti dhamaatee halkan hirriba dhabdee guyyaa teessuma dhabdee boqonnaa dhabdee hojjettee argattu kana qabaasa akkamidha? Yoo qabaasa wallaalte miidhaa qaba miidhaa qaba. Miidhaa akkamii qaba? Tokkoffaa umurii keeratti miidhaa qaba. Yeroo keeratti miidhaa qaba. Wantichaaf immoo yaaduun dhiphachuun dirqama waan ta'eef sammuu keeratti miidhaa qaba.
saayikooloojisii miidha jechuudha. Ofitti galuu dandeessa, bara kee abaaruu dandeessa, umurii kee abaaruu dandeessa, maal dhufanii gaaffisni ta'uu danda'a. Kun miidhaa sirraa ga'uu danda'a. Garuu yoo qabaasaa beektee obbira darbitee namoota kaaniif ta'uu dandeessa. Namoota kufaatiin hin jira, kufaatiin hin jira. Miidhaan hin jira moo hin jiru jechuudha. Miidhaan jiraachuu danda'a. Miidhaan jiraachuu danda'a. Amantii qabaachuu qabda. Konfidensi mataa keetii qabaachuu qabda. Wanta si mudatu fi wanta sitti dhufu sana keessa darbuudhaaf keessumatti namoonni biyya namaa jiraatanii amantii cimaa qabaachuu qabu. Qorumsa dhufu keessa darbuuf kan jiraatanii tarii alagaa gidduudha waan ta'eef namni keenyaaf immoo namni araboonni kun garaagarummaa baay'ee qabu. Saayikooloojii yaadni isaanii baay'ee nurra effekti kan ta'edha. Waan maa yaaduu waa dafanii turanii yookiin kabaja siin kennuu yookiin bakka namummaa dhuma keetii mirga namummaa sadhamuu sanayyuu siif hin qaban. Mirga namummaa sadhamuu sana siif hin qaban. Isa kana immoo namni na miidhee nan kabajanii akkasuma godhan jettee murtee tokko yookiin hojii dhiisuu yookiin waan akkasii ofirratti fudhachuu hin qabdu jechuudha. Maaliif yeroo daangeffame qabda waan ta'eef kan dhuftee fi yeroo daangeffame qabda seeris waan ka'ee qaba waan ta'eef yeroo daangeffame sanatti gaddas ta'e gammachuu dhiphinas ta'e beelas ta'e dheebuu dandeessee waan karoorfatte sana beekuu qabda jechuudha. Waan ta'e taa'imni si kaa'ame sanatti hojjettee argattu keessatti immoo bu'aasaa situ hojicha bu'aatti jijjiira malee hojichi bu'aatti wanni jechuu danda'u jechuudha. Waan hojjetu waan dhiphina keessa taatee hirriba dhabdee waan hojjetu sanatti gara jijjiiramaatti yookiin gara sadarkaa biraatti ceesisuudhaaf waan kan qabattee gara safooyyeetti ceesisuudhaaf situ tattaafachuu qaba jechuudha. Inna kanaaf faayidaa qaba kan jedhu faayidaa qaba. Akkamitti faayidaa qaba? Namni faayidaa qabaafuu buna jabanaa duuba taa'aa oola miti kan keessa bakkee garaagaraa iddoo hin mijanne hawaasa keessa karaa daandii irra kan taa'aa ooluu fi waan qabaaf akkamitti bu'aa dhabattee yaaddaati. Namoonni baay'een wanta qaban wanta galateeffannee fi isa caalu argachuu dadhaban jechuudha. Waan qabdu wanta harka keessa jiru yoo galateeffatte carraa amma sii kenname kan akkuma kee shamarran taate kan carraa kana dhabdee biyya keessa jirtu baay'ee jira jechuudha. Kanaaf siif immoo carraa kun kenname yeroo wanta galate si jambar qarshii argattu otoo hin taane carraa sii kenname kanaaf galateeffachuu qabda jechuudha. Yoo isa caalutti darbita jechuudha. Maali asuun kee sila miidhagina qabduu fi sila dookimantii yookiin wanni kapta saddeeta kudhanii qabduu fi kan dandeesse jechuudha. Carraa waaqayyoo si kaa'een namoonni baay'een kana dura dookimantiin hedduu baay'ee keenya dhufneerra jechuudha. Haa ta'u malee warra amma carraan akkasii sinii kennes immoo dookimantii koo carraa naa kennite dookimantii kee wanni jechuun qabdu jechuudha. Carraa si kenne waaqayyoodha. Waaqayyoo galateeffachuu qabda isa caalutti darbuudhaaf jechuudha. Inni galateeffatu hundumtuu immoo galataan dhaabbata malee yeroo hunda hir'uun haasa'u jechuudha. Kanaaf borus ta'e hadhasi wanta xiqqoo qabdan irratti galateeffadha. Wanta xiqqoo qabdan irratti galateeffadha. Macaafa qulqulluu keessatti dubartii haadha hiyyeessaa tokkotu ture jedha dubbisa galee waaqayyoo. Wanta qabdu wanta mana kee keessa maal akkasii godhu maal akkasii si gargaaru barbaada gaafa jedhu namni waaqayyoo ana waan qabu jette turtee keessa deemtee wanta xiqqashuu mana keessa jiru sana yaadattee jiru. Kanaaf wanta xiqqashuu haadha sii kenname kana hin beekta yoo ta'e guddifachuu hin dandeessa jechuudha. Wanta xiqqashuu qabdu sana irratti fidadhu ani siin gargaara jedheen namni waaqayyoos wanta xiqqashuu qabdu sanaan hidaashi ofirraa baaftee ijoolleeshis garbummaa jalaa oolchitee galataa dhaabbatte jechuudha. Qodaa shaanqatee amma safaraa walitti qabatutti geesse jechuudha. Kanaaf wanta xiqqoo qabu qabaasaa yoo beekte shiggigii tokko dhaabdee guddistee firee sana nyaachuudhaaf qabatachuu qabda. Bishaan baasuu qabda, haramaarraa haramuu qabda, wantoota samiidhaan irraa hittisuu qabda. Yoo siraa ta'e dhaabbanne illee wantoota siraa kan isa dhaaban itti hiitee guddisuu qabda jechuudha. Lafa ol baastee sadarkaatti firee kennu qaqqabsiisuudhaaf wantoota baay'ee goota kunuunsuu qabda jechuudha. Kanaaf wanta xiqqoo sii kenname sana yoo kunuunsite isa caalutti cimuu dandeessa jechuudha. Wanta xiqqoo qabdu wantoota hamma mul'atan kan wantoota hamma nama dogoggorsaa oolan kan wantoota hamma sammuu nama balleessaa oolan kan wantoota hamma jireenya nama jibbisaa oolan kana duukaa yoo buuta ta'ee bu'uun is okay yaaluudha. Namni keemistirii hojjetee milkaa'u tokko saayinsii keessatti yaalii godha duraan dursee jechuudha. Miidhaa qaba yaaliin sun jechuudha. Of eeggannoodhaan yaalii godhama jechuudha. Keemikaalli garaagaraa gaafa walitti dabalamu balaa baay'ee qabu. Akka dubbee filaashii kiroolii walitti dabalii ilaali. Miidhaa qabu miidhaa qabu. Waan walitti maddee yoo qulqulleessu ta'e wanta qulqulleessu sana faayidaa qaba. Garuu sirratti miidhaa qaba jechuudha. Qilleensa naannoo kee jiran to'ata. Oksijiinii gahaan argattu jechuudha. Kanaaf amma aarsaa lubbuu kaffaluutti illee si geessa jechuudha.
Kanaafi waan yaaluun miidhaa qaba miidhaa hin qabu yaaltee amma wanta namni tokko godhu goote gooftaa keessatti galateeffatte yoo milkoofte yoo uriidha gara mataa keetti deebitee jireenya mataa keetti jiraachuu karoora mataa keetti baafattee istiraatejii mataa keetti socho'uun gahee keeti malee eebiluun namiidhe eebiluutu akkas na godhe jechuu hin qabu jechuudha. Kanaafi faayidaa qaba mata barsa wanti jijjiirama isaa beekte yoo qabaasa beekte faayidaa qaba faayidaa qaba. Namoonni tokko dubbii isaanii keessatti gaafa waa tokko hiixatanii waa tokko sadarkaa tokko yookiin tarkaanfii tokko deemanii nama du'eetu akkasitti hafa malee kan jiruuf hin darbaa jedhanii waamammaa jechuudha. Ati nama jiruudha waan ta'eef wanti sirraa darbine hin jiru jechuudha. Wanta sitti jijjiiramne hin jiru jechuudha. Ati konfidensii mataa keetti qabaadha. Iddoo kaatuurra iddoo deemtu sana beeki jechuudha. Lafa deemuu barbaadu sana beekta taana eeriyaa isaa beekta taanaani wanti si jijjiirra tokkichillee hin jiru jechuudha. Nama karaarraa fiige nama burjaajaa nama ofitti amanamummaa qabu nama sammuu amansiisaa hin qabne duukaa gaafa ooltu jireenyi kee nama sana fakkaachaa deemaa jira baqa achumatti luuccaa deemta jira. Kanaaf biraa deemtee eriyaa keessa yookiin daandii sana gaa daandii isa milkeessu isa fuula kee duraa qabachuu qabda jechuudha. Daandii dogoggoraa irraa gaafa deemtu kufaatidha saaxilamuu dandeessa jechuudha. Na wantoota garaagaraa wanta as gadi ba'aa jiru kuni wantoota nama dogoggorsanidha. Dogoggora oola dogoggora amala keemistirii sirriitti biyya jira jechuudha. Yaaluu kanama jiru kalas yaaltee yoo taane biraa deemu qabda. Ganda alabaa sanuma jechuudha. Mana tokko hin yaaltaa karoora qabaachuu qabda gaafuma biyyaa baatu ani maal hojjetu biyya arabaa algara ciistee yookiin biyya faranjii Ameerikaa deemta sirriitti fakkaata. Ameerikaan kan jirus kan ganda alabaa cala kan rakkatu baay'ee jira jechuudha. Ani maadhaaf yaallaan beekama ati keessa dhugaa waan Ameerikaa ta'anii du'a maatii isaanii hirmaanne du'a fira isaanii hollaa isaanii kan hin dhageenye Ameerikaa keessa ta'anii waggaa meeqa achitti kan basbasanii jijjiirama dhaban baay'ee jira jechuudha. Biyya arabaa keessatti bichaa kufaatee jira yookiin rakkinni jira maaliif gaafa biyya Ameerikaa dhaqanii Ameerikaa dhaquu isaanii beeku malee maaliif akka Ameerikaa dhaqan mudannoo akkamii akka Ameerikaa jiru hin beekan jechuudha. Akka saba Israa'el isaan saba Israa'el kottaa baagii jennaan gabrasee yaa'e jechuudha. Fuula isa dura akka maal jiru hin beeku mala akkasii mudatu hin beeku guyyaa akka deemu hin beeku eenyu akkas gaggeessu hin beeku obsa hin qabu nyaata bichaa yaada. Kanaaf Ameerikaa dhaqee waan wanta jijjiirama argatu bichaa sitti fakkaata yookiin biyya arabaas akkasuma dhuftee wanta jijjiiramu yeroo fudhatu waan hundi ta'anii fudhata jechuudha. Guyyaa fudhata jechuudha. Jijjiiramni haala ka'ee fudhu hin jiru jechuudha. Amala shigginii yoo laalte qobboo yoo ta'e torbee tokko yookiin torbee lama ol fudhata. Kan akka qobboo saffisaa malfu jira hin jiru jechuudha. Kanaaf inni taayimii barbaada jechuudha. Kanaaf wanti dafee kutaalee jijjiirama fidu baajii yookiin xonqolaa sun mul'atee deebi'ee nama balleessu sanaan alatti wanta dafee jijjiirama fidu tokkichi hin jiru. Hundinuu suuta የተረገወተ ቅቤ ያወጣል ጀዳማሪ ካፊ ሱታ ጀተ የወለምተ harma barreessina bitu malee bara bitaa malee barreessini bitini adu bisa gede maqabe baricha bitudha baricha keessatti hojjechuu qabda guyyaa keessatti hojjechuu qabda daqiiqaa sekeendii keessatti hojjechuu qabda hin hojjettu yoo taate jijjiirama agarsiisuu hin dandeessu jechuudha. Nama sammuu isaa kadhagaa baatirii tabalaashee duuba yoo oolte ati samma taata jechuudha. Wanti si qulqulleessuu hin jiru jechuudha. Faayidaadhaaf nu ooltu. Okay? Dhagaan baatirii tokkicha dhaqee daamee jennaani baatirii yoo tabalaashee jechuudha. Nama akkasii duuba gaafa ooltu hin tabalaasheefta. Kanaaf Kira masa kita deebite media lalu gadi buute fayda qaba anak ganda darba isoke fayda qabe ganda darba keessatti waan baay'ee baradheera keessatti of ilaaleera keessatti of dandeera keessatti tarkaanfadheera na sagal fuula duraatti sima waaqayyotu beekachuu hanga keessatti of ilaaleera miidhaa qaba miidhaa qaba fayda qaba fayda qaba waan baay'ee qaba kanaaf ganda darba akkas jedha si himuu hin danda'u sin jechuu barbaadanii video kiyya baay'ee sa'eera tamaatee fi torbee dhuftu gaaffii keessan isaaf isinii fidee dhufa. Anaaf ganda arabaa yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitiidha. Dookimantii hin qabu dooftoriin taasisin jedhu dooftoris ta'e yookiin barsiisaa yookiin wantoota biraa ta'e agarsiisuu hin danda'u. Garuu wanta ganda arabaa ilaalee fi irraa argadhe irraa hojjedhes agarsiisuu hin danda'u. Okay? Eenyu dhufee sammuu kee xiqqeessuu hin danda'u, sammuu isaa xiqqeessuu hin danda'u. Ati kan sammuu mataa keetii sadarkaa istiraatejii dandeessii kenneera. Akkuma riimoorii jechuudha. Hunda keenyaaf amma dandeenyu nuuf kenneera. Kanaaf isa keessatti of ilaaltes keessatti of eeggee jiraachuu kan keenya malee gaaffii nama biraa deebii nama biraa hin barbaachisu jechuudha. Sababa yuutuubii guddachuu didee fi viidiyoo dogoggora hojjetame hin qaba. Kanaaf sabiskiraabiin irraa ka'e malee rakkoo biraa hin qabu. Ani illee itti fufee nan hojjedha. Rakkoo qabu ijoolleen muraasnis immoo sa'aatiin irraa miti jechaa jiru. Sa'aatis
annaan bitu hin qabu kan barbade laaptooppii bitarratti hojjedhu kanaaf dhiise malee rakkoo hin qabu yoo sa'aatiinis guute yoo sabskiraayibiinis dabalee xiqqaate wanti isatti dhimmu hin jiru jechuudha hojii mataa koo dandee qaba waan ta'eef sana wanti argadhu jiru wanti argadhu jiru garuu yaada akkasii deebisuun adda addaa jechuudha amma irraa beeku irra caalatti garuu gara keessaa waliin yoo haasofne bareeda jechuudha namoonni baay'een ofitti irreebu gaafate waa dubbattu waan ta'eef gara keessaa yoo haasofne gaariidha sinii jedha garma keessaa waliin haasofna rakkoon qabu sinii jedha irraa wanti jiru yoo jiraatu kan kushinaa dhufeefi ababaa sirreessa jedhe ababaa kan jiru jechuudha maatii sinii jedha bolootaan koo waliin kiyya viidiyoo kiyya sana caalaa hin waraabu sinii jedha gaaffii keessas dhuftu